Ay haadha ofii haati badduun qabdu, haati rakkattuun qabdu, haati fokkistuun qabdu. Walumaa galatti haati badduu hin qabdu kan jedhani kanadha. Argitanii amma Jiji kiyyaan kuni osoo hin jiraanne Saamriin kun eessa dhaqxe? Argitanii gaafa rakkinaa kan si sassaabu haadhuma keeti. Osoo si loltes, osoo si reebdes, yoo dura waan si gootes, yoo si miites, guyyaa ati rakkatte waa'ee mana kee jireenya kee rakkatte garuu isheedhumatu si sassaaba. Nagaa waaqayyo hunduma keessanii faa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaarra keessanii. Egaa Jiji Saamrii faanii Saamrii erga wallalanii xiqqoo bobbolanii jechuudha. Erga adda baanii jedhaniiti haasa'anii ka'anii jechuudha. Garuu amma Jiji fi Saamrii fi haadhaa fi intalli jechuudha. Amma miidiyaa irratti walii galanii fataadhanii naam jedhanii namoonni warri durii arrabsaa turellee Jijiin maali yeroo warri jedhaa turan suni haati yoomillee haa jiraattu jedhu jala deemanii. Haati yoomillee haa jiraattu. Haati yennaat kifuu yellechimii jedhu. Kana jechuun haati hamtuun hin jirtu moo? Haati hamminaa akkamii afaan uumasaa yennaat kifuu yellechimii jechuun haati hamtuun hin jirtu. Akkanumadha bakka haati hamtuun hin jirtu. Haati yoomillee haa jiraattu. Maaliyyuu haa taatu waan barbaadde haa taatu garuu haati haa jiraattu jechuudha jala deemanii dhugumaadha bara. Haati haadhuma keeti. Laal haati kee osoo har'a gadi si baastee si tumtee maal si goote nama biraatti garuu dabarsitee sin kennitu. Osoo namni biraa ama mucaa kee tumee hin jaallattaatan mana kee keetti ijoollee kee qaxaqaxeen tumtu hin garaftee naan keetti sirriidha. Yoo ati mucaa kee fuutee garaftee maal goote ati sirriidha bara. Garuu namni biraa yoo tuqe immoo sirrii miti balaa gadi buusta. Mee abbaamayyuu siif abbaama gidduu garaagarummaa laalimi. Anamma gaafanii kakureebu yoon garaf yoon tume sirriidha. Ani sirriidha. Jiraan garuu yoo tuqe yeroo eebe maal akka rukuttare maal na dhore. Haadha jechuudha akkasii bakka argitanii. Amma Jiji yeroo wayii wallolaa turanii maal jechaa turanii yaa jarri miidiyaadha waan ta'eef namoonni miidiyaa immoo waan kamillee miidiyaa maratti bahaa jala argaa ture. Har'a garuu akkanatti walirra ciisanii akkas jedhanii yeroo dhufanii namoonni baay'een hin bu'an jechuudha. Namni baay'een hin bu'an. Argitanii mucattiin kun Saamrii ijoollee kana lamaan qabattee silaa biyya ormaati argitanii iddoosa biyyichi biyya ormaati. Iddoo fira tokko hin qabaanne ati iddoo uumaa tokko hin qabaanne isarraa fagaattee jechuun haala amma mijeeffatutti maal akka jettutti baay'ee nama rakkisa. Ijoollee wajjiniini mana sana dhiistee baataa bakka waan baay'eetu jira beektu. Mukaan achi miti biyya namaa mititi. Asittiyyuu ijoollee qabattee yoo haadha kee hin taane haadha tokkoffaa haadha kan si danda'u sirriitti sabsab godhee si sassaabee manatti ol si gashu haadha ijoollee qabattee. Kana achi immoo warri kaan immoo yeroodhaaf torban tokkoo fi guyyaa muraasaa fi isaanuu sinuufu. Iddoo akkanaatti garuu haati bukkee ishii jiraatte biyya ishii jiraatte isteetiin ishee keessa jiraattu jiraatte ishee akkanatti sassaabuu jechuun waan tokko dhugaa waaqa waan tokkodha. Nan gaddeesi nan gammadeesi. Saamriin kuni ijoollummaa qabdi dhugaa qancartuudhaan jedhamtu. Baay'ee ijoolleedha. Garmalee ijoolleedha jechuudha. Ammayyuu ijoolleedha. Ammayyuu isheen osoo nutu beekaa malee akka isheen heerumte akka isheen ijoollee lama qabdu nutu beekaa malee itoo nun hin beeknu ta'e akkam bareeddii jeefuftee tiktookii too fayyadamte akkam bareeddii kana sin fuudhaa kana biluun fuudhuu maal jenna ture jala deemnee ijoollummaa qabdi. Yaa ufaaniin illee nama guddaadhaan jedhamu innis ijoollee madha. Garaagarummaa umurii waggaa lamaa qabna jedhe. Innillee ijoolleedha. Kanaaf ijoolleen kun xinnoo ishee ijoollummaa qabu. Yoo guddate immoo jechuun yoo xiqqaate dhiirri sirriitti si hangafuu qaba. Maaliif beektaa? Mataan dhiiradha waan ta'eef. Mana kana kan bulchu dhiiradha.
ati yoo ol utaaltes yoo gad utaaltes waan dubbatees haa ta'u sireebees haa ta'u maalillee si godhee si mo'uu qaba yaadaan abbaan manaa kee si mo'uu qaba si amansiisuu qaba. Kanaaf umurii wal fakkaataadhaan umurii waliin caallee yeroo baay'ee yoo walitti dhufanii lamaanuu wal qixa ta'u wal amansiisuu dadhabu lamaanuu ijoollummaa ta'a lamaanuu waa'een gaa'ila kanaa humaatti fakkaachuu dhiisuu danda'a waan boris akkanuma deebisanii ijaaran wayiitti fakkaachuu danda'a gatii baay'ee kaffaluun barbaadan dhiphachuullee barbaadan itti boo'ullee barbaadan dafaniitu akkuma salphaatti gadi diiguu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee dubartootaa filatamaa kan ta'e dhiirri yoo xiqqaate waggaa 5 ol waggaa 5 6 7 caaluu qaba. Dhugaan isiniin jedha 5 6 7 caaluu qaba umuriidhaan. Isheen ijoollee yoo taatellee isatu yaada bilchaataa qaba waan ta'eef amansiisaa deemaa hindida jechuudha. Diiguu hindidaa akka isheen hin deemne hindidaa waan qusatamu qusataa waan dhiisamu dhiisa. Maaliif dubartoonni yeroo baay'ee miirri isaanii aariidhaafis dafeetu gammachuudhaafis dafeetu dubartoonni jechuudha. Murtee irratti illee akkasuma murteellee ammuma sakanni kana keessatti murteessanii warri dubartii chaappaa isaaniitti rukutu ammuma immoo hin dhiisu hin diigu. Dubartoonni kun nuun akkasii dhaban. Nuun ammuma aarraa mana kana hin diignaa hin gaggalabbanna doozariin illee hin barbaachisu. Achiin nagaan immoo ammuma gaabbineetu yaada keenya deeffanna. Dubartoonni akkasidha. Dhiirri garuu baay'ee itti yaada. Murteessuuf itti yaada. Fuudhuuf illee dhiirri qallaali itti yaadu bar hin qotan qofora. Dubartoonni garuu akka salphaatti heerumu. Namni tokko har'a itti dubbatee amansiisnaan faana galu. Maaliif bakka yaadni isaanii dafanii murteessuu, dafanii diiguu, dafanii maal jedhu kun amala dubartootaati. Kanaafiyyuu amma Saamriin illee ijoollee, Faaniin illee ijoolleedha. Ijoollee kana gidduutti immoo namni guddaa wayii maatii keessa namni beekaa wayii jiraatee ijoollee kana akka isaan walitti deebi'aniif akka isaan walitti dhufaniif mabraatiin bada. Garuu lekkifuu ayiseexim jedhama. Lekkifuu ayiseexim jechuun waan hamaadhaan an kennine laayitiin isaa jira. Mabraatiin badeera garuu laayitiin manni alaa kun bareedan siniin jedhanillee fataa'edha laayitii ibsadhee. Innaa ijoollee kana dhugaa walitti deebisanii nama guddaa namni jabaa namni beekaan isaan gidduu jiru tokko osoo araarsee ana baay'ee natti tola dhugaa jechuun hammuma walirraa fagaachaa deemanii namni biraa gidduu seenaa deema hammuma addaan turaa deemanii waan biraa gidduu seenamaa dubbiin gidduu seenaa namni gidduu seenaa waan qaamni kan biraallee gidduu seenaa kan akka namni akka isaan hin araaramne barbaadullee jira kan isaanitti inaafullee jira. Kan addaan isaan hambisuu barbaadullee jira. Namoota baay'ee warra akkasii jira waan ta'eef ijoolleen kun osoo addaan hin fagaatiin jechuun namni beekaan gidduu galee achuma kaameeraa maduubaan kaameeraa toon ta'in haasa'anii dubbatanii walitti deebisanii dhugaa miskiinan. Ana wanti Saamriin na azzansiisteetti jechuun itti tolaa miti. Amma laalaa haati maayetti geemii haasofnaa jetteen laayifiidhaan geemii haasofnaa. Seenii ennaan ani barbaadu jetteen ani tiktookiin barbaadu jetteen lakki jettee dirqiidhaan as tuqi mucaan hin beektu laayifii seenuyyuu as tuqi achis tuqi jetteetu seensiste achi immoo rikwaastiin si ergatte rikwaastii ergite konfirminaa godhi jettee achi hin seensiste laayifii tiktookii isa booda maayettiin taap jedhiin ennaan ani jedhu na sodaadhanii jedhu barbaachi immoo ani namni immoo seenaa giiftii itti guuran wii ani nambaani mana barumsaan deemanii xinaatiin qabeetti jechuun gammadduu miti si jammarii jechuun haati bakkuma haadhaatti haati iddoon haadhaa idduma haadhaatti iddoon mana kee iddoo mana keeti iddoon abbaa manaa kees iddoo abbaa manaa keeti kanaaf mucayyoonii jechuudha Saamriin Ara gara waggaa baay'een ta'u waggaa 8-9 oliin ta'u ijoollee kan argaa wal faana jiraachuu jalqabanii wal fuudhanii as bahanii koo tureera bara. Waggaa hamma kana mana tokko jiraatanii waggaa amma kana gaa'ilaan jiraatanii sanuu waan isaan hojjetan hunduu waan nama inaafsisu jechuun waan namatti tole akka isaanii itoo naa ta'e kan jettee itti naaftu inaaffaa qajeelummaa jechuudha. Ijoollee akkasii ta'anii har'a immoo har'a waan hundumtuu jijjigee diigamee innillee gadi ba'ee waa hin taane haasa'ee Saamriin akka dubartiitti waan dubartiirraa argadhu ani isheerraa hin arganne jedhee
waan hin taane haasa waan dubartii akka hamma dubartii tokko hin guuttu waan dubartii irraa argatamu ani ishee irraa hin arganne jedha. Maal jechuu akka barbaade hin beeku. Ijoollee lama erga deesseeti waan dubartii irraa argatamu maalidha inni maalidha? Waan dhugaa waaqa sammuu namaa keessatti dubartii kam keessatti illee gaaffii uumuu haasa'e hojiin jaallattu jedha. Hirrafti maal bakkee waan qibaaxira adda addaa qabaxxare har'a isheen achi teessee inni immoo achi taa'ee hin gammadu. Maaliyyoo ta'e haatu waa jiraattu amma tokko malee gammachuu hin qabdu isiniin jedha. Inni isaanii waaqni isaan araarsee iddoo tokkotti deebi'anii baay'ee gammachuu hin qaban isaaniif.